ummata daa'ima irratti diraamaa dalagu ummata dubartii irratti diraamaa dalagu dhiirri dubartii irra jabaa fi humna kan qabudha. Dubartii irratti dhiiratu humna qaba. Rabbiin biratti ta'u bakka fedhatte ta'u. Ummata diraamaa daa'ima umuriin sii waggaa 5 waggaa 2 waggaa takka hin geenye kan ammallee duudaa jaamaa irratti diraamaa dalagu. Ummata waaqa ofii hin sodaanne, ummata rabbii isa uume hin sodaanne, ummata waan keessaa bahe hin beekne, ummata waan fuulduratti deemu hin beekne, ummata rabbiin hin sodaanne kan bor aakiraa ofii hin sodaanne. Kiristaanni Islaamni waaqayyo isa uume sodaata. Kanaaf Islaamni masjidatti galee waaqa isaa kadhata. Kanaaf kiristaanni beeta kiristaanatti galee waaqa isa uume kadhata. Jannata argachuuf waaqayyo jala waaqayyo irraa khayrii argachuu jedhee jannata argachuuf jedhee ibidda jalaa bahuuf jedhee asirratti hojii gaarii hojjechuuf jedhee ummata daa'ima irratti shira xaxu ummata daa'ima irratti gocha kijibaan ol bahee miidiyaa irratti kijibaa oolu. Ijoollee Saudi Arabiyaatti waggaa 4 ga'e waggaa 4 kana maglacaa Boris waan haaraa baaftan dhimma lammii keenya maali dhimmi lammii isin waggaa 10 guutuu irratti seeruma haaraa baasaa deemtanu utuu ijoolleen dhumtuu wana ga'e bara ammaan warra dhiiraarraa dubbataan jiru warra dubartootaaf daa'imarratti diraamaa isin dalagaattanu yaa warri waan kana keessaa gahee qabdanu Boris makrofoonii bira tuulattanii wama ijoollee Suudiyaa softanii dhengedda amma mee isa xumuraan isitti maabboleewwan kiyya isa xumuraan ammaan isa dhengeddaa kana. Irratti hojjetamaara jennaan miidiyaan hundi Itoophiyaan guutummaa sabaaf sablammoonni iyyaa turraan irratti hojjetamaara jennaan dhiifame irratti hojjetamee torbaan tokko keessa namni kumni meeqa gala jedhame ji'a 7 keessa galee dhuma jedhan namni cufti isaa nama 200 dhiyaateera. Kaleessa ammoo gadi bahanii namni kumni 35 torbaan tokko keessatti gala jedhan la meelaala. Diraamaa warri uumaa isaa hin sodaanneef warri rabbiin hin sodaanne warri ilmoo hin qabne osoo ilmoo qabanii ilmoo namaarratti kan shiran xaxanu warri bor rakkininarra dhufaa hin jenne warri bor carraan baqattummaanarra gahuu danda'a hin jenne warri bor akkuma hafan kanatti hafu se'u aangoo ofiif fudhatan se'u ofiif achi of kaa'an se'umo. Rabbiti achi kaa'e waaqayyootu achi kaa'e booda carraan baqattummaa jara qaqqabuu danda'a booda rakkoon kun ilmoo jaraarra gahuu danda'a jara amma iddoo gaarii ta'aniif aangoo gaarii qabanu rabbiin sadarkaa jaraa gadi buusuu danda'a waan harka ofiitiin uummatanii miti waan rabbiin irra kaa'e kun nu qaqqaba hin jenne daa'imaaf hin yaanne kan jarri borii maglacaa wanna haaraa baasanii daa'imatti mana hidhaa keetti dhumturratti seera haaraa baasaa ta'an gaafii ji'a 7 galchineefinna jedhan gaafii 7 keessa galchineefinna jedhan amma 35 galchine dhengedda 7 khalaas guyyaa 2 booda jammarameera jennaan baa gabbadan jennaan warri sammuunsaa doofaa asirra iyyaa bahe baa gammadan bagalaara jennaan hin galle hafan amma ammoo turanii ka'anii kaleessa ammoo 35 galchinaa jedhani kumni 35 namni mana hidhaa kee jiru 200 bakka sagalee nagaamni 100 yani maal gan xaafatanii 200 gaa inni eessa naan kumni 35 torbaan tokko galee dhuma ammas na hubadhaa ani isiniifani maan jarri kun 35 diomti jarri gadi buusaniif naannoo Jiddaa qofaa galuuchuufi dhengedda 42 naannoo Jiddaa fi Makkaa qofaa gale ammas naannoo Jiddaa qofaa galuufi tokko kana sana jedhee achi isinii maasuu hin barbaachisu haa ta'u malee inni Jiddaa keessaa rakkataa jira malee haa ta'u malee akka odeeffannoo qabnu Riyaadiin keessaa ijoollee hedduun miidhamaa jirani warri Riyaadiin jiru ambaasiin Riyaadiin jiru hin du'e lubbuun hin jiru amma kumni 35 kun warra Jiddaa galchanii amma torbaan tokko booda galchine akkuma kana rab jechuufi boris ol ba'anii akka ummanni riira bahe akka ummanni cinqine jedhanii akkasuma galacaa baasani nuti warri iyyaaruuf nuti warri riira baharruuf sammuu tokko malee yaada tokko malee waan iyyaa jirruuf waan achi gad darbe dhugaama inni fudhachuu waan namni barreesse post gochuu warri social media irraa kun harki 100 keessa harki 50 mataa isaatiif peejii isaatiif yaada isaatiif arifachaa jira iyyaa jira malee namni lubbuu ijoolleeti yaada aru xiqqoodha
akkuma yaadaniin beektanuu se sammuu qabnu nuti Oromoon keessatti faa Oromoon dhugaa barbaadan miti addunyaa keessaa beekumsaan zero wanti zero gadi yoo jiraate zero kilaas wana jam zero jirra hin beektan miti waa takka yaaduu hin dandeenyu waan namni ol baheetuma haasee dhugaa seenii achuma tokko lammatammoo dhimma mataa keenyaa malee dhimma mataa keenyaatiif malee dhimma lammiitii miti akkuma amma warri aangoo qaban kun boris seera haaraa yaa jamaa sila uumaa rabbi isin uume hin sodaattanu ilmoo keessanii hin sodaattanu ilmoo qabna jettanii ilmoo namaatii hin yaaddanu daa'imaaf dubartoota irratti dubartii tokko bineensi tokko sareen tokko itti dunnaan ofirraa dhahuu hin dandeessu iyyiti malee dubartiin kurrifate saree tokko dhiiri dhiitee bira darbata saree tokko dubartii adurreen duukaa kaanaan dubartii antuuni duukaa kaanaan kurrifattuu irratti shira xaxxaniisin daa'ima yoomitti innattee ciniitti ofitti kutachuu hin dandeenye daa'ima harka namaa eeggattu nyaataaf waa hundaaf harka namaa eeggattu mana hidhaa keessatti dhumaa turetti shira xaxxanii borii seera haaraa baaftaniisin isin waaqa isin uume soraattanuu ofiif of humtanii waaqa isin uume aangoo rabbi isin kenne waaqa isin soraattanuu isin kan isin borii hin qaanfattanu ummata kanallee hin qaanfattanu kan isin borii ummata kana daa'ima seetan mukaan isin ol baatanii boris 35 iftaan 35 iftaan 20 borku amma 35 kaleessa jedhanii bor yookiin 20 gadi buusanii amma 15 zero galuun hin jiru ammas seera haaraa baasan ta'anii achitti biyyatti oomti isin godhaattanuuf addaraasha qodaan keessa kaa'amu keessatti tartanii waan leenjisuu barbaadan leenjisanii galchitanii yookaan immoo waggaa 40 guutuu waggaa 30 guutuu Itoophiyaa irratti simatamaaranii wanti isin waggaa meeqa irratti hojjetaattanu kun Saudi Arabiyaan duraa yoo qabdi nagaa isiin galchitee Finfinnee tarcaamnaan galanii namni itti dubbatu hin jiru Finfinnee tarcaanii galanii maatii ofiitti addaraashin qophoomneef nyaanni qophoomneef uffanni qophoomneef ijoolleen mana hidhaa jiru uffatan barbaadan nyaatan barbaanne addaraasha keessatti barbaanne yoo feetan meedaa tartanii hin leenjiftanu waan leenjisuu barbaadan waan itti muu barbaadan waan gorsuu barbaadan mootummaan keenya waan gorsuu barbaadan ittiin gorsitanu addaraasha meeshaan keessa kaa'amu keessatti tartanii gorsitanu algaa qamachiisaattaniif moo firaasha bitaattaniif moo ijoolleen firaasha keessan hin barbaadanu maatii ofii isa hongeen dhumaarutti galuufi isa hongeen dhumaarutti dhaqanii wajjin dhumuuf inni biyyaa beelatti jira biyyatti harcaaftanu waan gorsuu feetan immoo addaraashuma tokko tartanii gorsitanu asiiyyuu balaa xaqee ciisaan asiiyyuu fincaan keessa ciisaaranoo biyya isaaniiti ciisanu torbaan tokko ji'a tokko yoo gorsuu barbaadan boris jettuun algaa qamadaattaniif moo firaasha godhaattaniif moo mataa jiraatiif manni ijaaramaaraaf mataa jiraati nam tokko manni ijaaramaaraaf moo Saudi Arabiyaan duraan gizee qabdi nagaadhaan galchaatti gizee qabdi nagaadhaan fuutee biyyatti deebisaatti gizee galte mootummaan Itoophiyaa duraanii nagaadhaan gadhiimnaan galaaran biyya isaaniitti amma Saudi Arabiyaan dhorkitan kan duraan nagaan galchitu dhorkitan kan maallaqa isiitiin galchitu dhorkitan Saudi Arabiyaan galchuun dadhabne hin galchuun jenne ofiif kubzii itti bitaatti amma ofiif qoonqoo kennaattiif maali shirri akkanaa kun isin daa'ima umriin isii waggaa takkaaraatti ji'a shaniirratti shira xaxxanu isin dubartoota yoo sareetti dutte kurrifattu dubartoota humna hin qabne waaqayyoo keessan hin soraattanu uumaa keessan hin soraattanu isin kan shira xaxxanu teessanii rabbi isin hin baasin